Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم جبت قناني؟ نعكومات. فيادا؟ جرى والله الحمد لله. كم؟ الحمد لله أني نجاكوت. كم تنجانا مدي؟ جرى والله. أكم ما تاد ما قاعد سوى دي رتكاتي مسين جوالا الرنجر توديني رجل دموعك. وان ثاني ويد أجي بدا ننقدي. ما إني. والله وانا كشتي ما مميتي لا. لا جتوني وانت تكون موانا تميكيه وانت بليت كفرت وان بلين جرو كفرت أن وانت كشتي ما مميتي يعني ماين وانا ما تبلي سمو وكان لا وانت تينتم مالي بيتا وفرن بربادة بيتا مالي إبلوت بقارك بوياتيو أنا سامنا جنك أموتون تاني يعني بقى أو ما تقول إنما ستني ما ديكي توني نمان سو مزيج تلو كان ديتو يو كان مرجعي مكاتي شنو تذكر لهم جتونكو جتونيكا أني أكبرتي كوتن سلالا تكاوان إنتاني سرّا دعين بيكو أمانود من دت بيتا أمانود من دت بيكا كم إنتان ستة مالا لا وانت ده إنه ما أماني ثم وانت تو كيورا كوتو كونكاب وانا كنا تيجي تو نتم بدا جباتا قلتو بدا جباتا أن بتشول ما يلي كانني مالته سله واي فيديو مالي جتو جردمو برينا ما نيات دمو واباينو في الربرباد لا مالي وفرنا برباديني دي كانني قرو ونجنا ماجر لغاتا ناني سميتي يعني يجري نيا برباد لا اوكي ما سجد ما جرى وانا كسي لا مبارك انكم بري تنقتي وقت انت دبلي ده مالي نكون سلمة نت مدير دراسة لا تنقتي وقت انت نقول ده مالي وانا كسي جد مارا وانا يودو ما سمو بلو ما تكلفت وانا كسي تي وانت كسي كل أكمل نمو بليسيو بليتي يلو وبليسي يلو فتلا دلت لوملا هندبين وانت كل أكمل قانني التمالي كنا كانت تلفاتا كنا كنا ما يصير يجوني أنا فهمت والله لا إذا زمن أن يفاني والدور سنة وانت كسي وين تنتظر لان سنسودات وين جروانا قبل يسقط التسدان أساس قبل تسدان لا تسا خنا وانت كسي كل أكمل جت نجا فتورة وانت جرو تولي قارقتي يتي ما نقول أمتي مي ولا ما كيساسة تكون دربوسا إني توكو فاني إنت اللي توكو موسيقى Qananii engada baaftee Qananii si hojin baafna si fan baasisaa muuziqanyaa jettee na jala hattee baasifte gatiteefi jettee kissiin banaa jara YouTube irratti kissii banee maal jedha jennaan isiillee dhiisii akkasii miti jedheeni dhawwe ni kan biraa isa kana nan dhawwe inni kan biraa immoo amanuun dadhabe ka tu viidiyoon taane tu footoo ta'eyyii shooppiidha maali jennee amanuu dandeenya inni kun viidiyoodha baangaalii bira geeffamuu jammaree viidiyoon sila baangaalii ba'aastoo ani sagara viidiyoo baangaalii wallaahi la'aazim mubaarik baguma gara viidiyoo ta'e awwanta biraa seen jechuun yookaan xaxaa mudhatiin kun as keessatti an jechuun waan nama ofirra barbaadus bariin qabu waan lakkii akkaataanii danuudha wanti himame danuudha garuu keessaa wanti anatti danuudha miti akka nama tokkootti waanuma sitti argame amma wanti isa sodaatan hin jiru mubaarik wallahi alazim waa'idhuma viidiyoo baangaalii miti abashaas ta'e maalis ta'e anatu feesbuukii kan toora gadhiisa anumti viidiyoon dhumti kan koo dhufu ajiraatu kanuma malee wanti biraan viidiyoo waraabuun illee rakkoon qabuyyuu inni baay'ee na gaddisiise akka sana baangaalitti maratanii qoma qullaa baangaalitti maratanii suudaanitti inni kan baangaaliitu jiru immoo suudaanii wajjin ammas akkanatti garuu subhanallah an ilaa meemume wallahi alazim jechuudha mubaarak inni kuni ila yoo suma dhugaa yoo sibiraat ergiyam idimee kan ko ila haadha kan ko tinagaan galti jechuudha an baangaaliitti
miti ani saniyo wani jolleen shishaa fayyadu na kaafe wani Qananii duriyummaadhuma akkanaati jedhu an jechuun ijoollee keenya hamanadhee siqiyaan silumatti iyyuu nama ni kaanamaa qabu ni kaanamaa narra biyya ijoollee kan kee bultiidhaan na barbaadu as keessatti jechuudha baangaalii dhiisan nama kutaa tokko yoo ta'e nama barate wallaahi dhaabsifu. Amma maaliif akkas jettaati akkasuma jettuuf hin jiru. Utuu footoo wayii kaafameetti argameeti jira shooppiidhaan jedha inni kun si nyaataniiru si shawwadaniiru viidiyoo si waraabanii gati ta'eefi waa tokko gochuu wantichi ishii sittani ma dhaggeeffadhu ishii sittani ma dhaggeeffadhu maajur baangaalii maqaan isaa maajur jedhamu tokko hojii waraabamte tokko immoo maali suudaanichi maqaan suudaanicha Bashiir jedhama inni kan Bashiir siiriidha malee an Qananiin akka kana qoma qullaa mataa duwwaa dhattee akka sanatti muuziqaa amaariffaatiin akka sana caffaramaa surree taayitii surree haphii uffatamee akka sana dhaqamee yaa habiibii minaamin muuziqaa isaa kan taamiraa dastaa tokko anillee hayyii minaamin jedhuun muuziqaa maannaalle moshdiboo fayyii Asabelo se jedhu sanaa wajjin akka sana ta'ama jedhee an gonkumaa Qananiin akkas gooti jedhee yaadeen beeku an Qananii. Maal irratti muuziqaa Asabelo eenyu wajjin jedhe? Suudaanichaa wajjiniin akka sana yaa habiibii yaa galbii yaa maalidha akka sana mataa duwwaa waan barbaadeen godhaa garuu maaliin mataa duwwaanii fi qoma qullaan barbaachise. La isa kana bari wallahi alazim jechuudha mubaarak. An sittimu salima mana calle talabaati manuma talabaati ba'uun kan koo amma ji'a saddeettaffaa kan kooti. Erguun sani immoo ijoolluma keenya isa kan baangaalii Suudaanii dhiisi. An ji'a sadii hojjedhee mana tun qayyarate jechuudha. Ji'a sadii hojjedhee sana kanan bahe. Amma gaajarriin gadhiifnaa egaa Qananii amanaan jirtu atis amanaan jirtu an sila gadi qabaadhumaan Qananii wajjin finna malee waan akkasii na waarradinaa jedhee kadhadheetan iyyii viidiyoo irratti qabee siniifan kaffala waan isin barbaadan jennaani birrii Itoophiyaa 50 isin nuun kaffallee feesbuukii irra gadhiifne naanan kadhadhee dhawwe erga immoo lakkii hojii gootii miti akka barbaadan jette dhiifama naa godhi gaa an keessaan ba'a dubbicha keessa. Naa ergi viidiyoo chanaa ergi keessaan bahini viidiyoo chanaa ergi. Lakkii viidiyoon badaa natti ulfaataa sitti erguun viidiyoo akkana. La mubaarak isa dhuguma yoo akka obboleettii kan keessitti na laalta ta'e yoo anis akka an silimayyuu ijoollee Jimmaa maala taatu kullaa taatu kafaa taatu agurraa akka gadiimatti hariifi na jala deemsa sharri natti daddabalee akka obbolaa kootii xallaala keessa kan korabbi targa. Kanaaf yoo dhuguma akka obboleettii kan keessitti na laalta ta'e naa ergi viidiyoon. Dhiifamaa wajjiniin ijarrii hin baafna amma wayyuu maxxansina jennaan kadhataa jira. La okay ergin jedhe viidiyoo chana ergin jedhe barsa kamin jedhe maxxansaru naa ergi. Badaa namatti ulfaataa ijaan arguuttis namatti jabaataa sitti arguuttis namatti ulfaataa dhiifama naa godhi mee guyyaa sadii naa obsi guyyaa sadii naa obsi Qananii amma narra dawwalaa jiru guyyaa sadii naa obsiiti guyyaa sadiin booda viidiyoocha siifan ergaa harkaa fuudhee. Anis guyyaa sadii miti amma gubaan natti ergin gadhiifadhaadhi. Jechuun ani ija kootiin hin argine viidiyoocha ija kootiin hin argine man. Ishii isa kameree sadi ganaa isin ijoolleen namti keenya rakkoo qabdu bara ammati mataa qullaa taayitiidhaan baangaaliidhaan yaabiibi jedhaa gara kanaan eenyu yoo dhufti ana hin dandeessu. Wayne Qananii maasalama nagaan bakka pirankii taatee jirta nagaatti waa tokko gochuun danda'amu piraank jechuun waan namni irraa hin qabne irraa itti dhiyeessanii naasisanii haasofsiisanii bashannansiisuudha. An tarbii koo xumureen jira kana booddee waan jettu jechuun mirga keetii akkasitti Qananiin intala Oromoo guyyaa hadhaa afaan koo buutee pirankii godhamtee jirti. Hadhe guyyaan Jaanuwaarii 15 2021 pirankii jalqabaa kootiitii Qananii wajjiniin.